Yeroo ammaa kana wantoonni deemaa jiran fayyoo jaalalaa fi akkasumas jaalalli Amiir Oromiyaa tuubii fi akkasuma fayyoo jaalala yookiin kakuu kan yuutuubiin isii akkas jedhana fakkaata. Fayyoo fi abbaan manaa ishee wal dhabdee cimaa keessa jiran jechuudha. Rabbiin isaan halaafisu. Akkasuma ammallee itti kan deebi'eetti aansee Amiir yookiin yuutuubara guddaa diraamanyaa mucaa baay'eetu haasa'a kanallee xiqqoon jarjara baay'ee namatti tola qalbii guddata. Jaalalli isaa kan taate as dhiyoo kanatti kan jaalate Oromiyaatu kan jedhamtu yeroo muraasatti walitti dhufanii yeroo muraasatti gargar ba'an jechuudha. Dhimmi yeroo bara kana keessatti yookiin miidiyaa kana deemaa jiruu fi akkasuma wantoonni qilleensi abbaa manaa fi haadha manaa namoota jaalala adda addaa fayyoo jechuun fakkeenyaaf nama yuutuubara bareedduu yaani mucatti jabduudha jechuudha. Fayyoon dhugumatti nuti duraan yeroo duraatiif isii daawwachaa turre fayyoon. YouTube'n isii dafee subscribe isii haa guddatu dhabu malee fayyoo YouTube irra bubbultee jirti waggaa sadaffaa ta'e arfaffaa ta'e shanaffaa ta'e akkanarra jirti jechuudha fayyoon dhugaa mucatti jabduudha. Garuu mootuyyuu walitti bu'iinsa abbaa manaa isii fi akkasuma mootuyyuu Oromiyaa fi akkasuma Amiir jaalala isaa kan taate. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu kan nagaa keessanii fayyaa keessanii hordoftoota humna 24 anis nagaa koota alhamdulillah galata rabbii. Har'a viidiyoo nana qabadhee isin dhufe akkuma beekamu waa'ee ijoollee amma deemaa jiru kanatti aansuudhaan viidiyoo keenya warroonni subscribe kun subscribe godhaa like fi share gochuun dagatina. Akkasuma yaada keessan qeeqa keessan komentii keessan wantoota gorsoo qabaattan nu gorsuudhaan nu jajjabeessaa isin jedha. Hordoftootaaf kabajamtoota kiyya taate yeroo bara kana keessatti deemaa jiru baay'ee hedduu tokko kan ulfaatuu fi baay'ee cimaa kan dhufu jechuudha. Wallahi dhugumatti jechuudha. Waa'ee fayyoo fi Amiir yeroo itti haasofnutti Amiirii fi yookiin immoo waa'ee fayyoo dhimma fayyoo yeroo haasofnutti fayyoo jechuun mucattii jabdu mucattii yuutuubara jabduudha. Haa ta'u malee yuutuubni si fayyoo jaalalaa jedhu jira ugguramullee yuutuub kakuu jedhana fakkaata. Maqaa mucaa isiitiin hojjechaa jirti. Taateen isaan jidduutti deemaa jiru kun maalirraa kaka'ee sababa maaliitiin dhiironni haadha manaa ofii jaalatan tokko darbuuf tumuuf yookiin immoo reebuu isa jedhamu san gochuuf deeman maaliif barbaachise? Namoonni lamaan wal jaalatanii yeroo kana keessatti dafanii gargar maaliif ba'an? Sababootatu jira jechuudha. Sababa kana waliin laata. Tokkoffaa shamarreen takka erga qaalimaa yookiin immoo jaalallee qabaatte dhiira biraa maaliif janaajanti qaba? Maaliif dhiironni sirriidha. Sis otoo taateen naaftan fakkeenyaaf waa'ee Amiir yoo fudhannu ta'e sirrimatti akka inni haasa'utti haasa'abdii inni ciitee harkaa baase irratti Amiir innaaffaa keessa galuudhani waa'ee akkasii san gisee haasametti Amiir hinaaffaa keessa galee Amiir jechuudha hinaaffaa keessa galuu mucattii biraa badeekote jechuudha. Kuni maaliif ta'e dhugumatti dhugaa isaatis sin kenna. Ati jaalallee kee erga yookiin immoo qaadhimaa kee bira teettee utoo inni hin jiraanne bakka qalasati bultii ijaaruuf deemtaa bultii horachuuf deemtaa kan jaalattu argattee jirta maaltu nama biraatti si haasofsiisa? Okay, isa lammaffaa inni kun isin tun dubartiitti moo dhiiratti haasoftii yookiin addaan baafatee ta'a waa hedduu jira hundi isaanii duuba jechuudha. Miidiyaa kana duuba akka abdiin haasofsiisetti waa hedduutu jira. Okay, amma yeroo kanatti mucaan kun waa argu malee irraa fagaa garallee irraa fagaatiin jiru. Garuu hicciitii cimaatu duutu jiru. Nuti shamarran dhiira tokko erga qaadhimaa qabaanne isa bira maaltu nu keessa qalbiitiin yookiin immoo haasaa nama sanii si hawwatu yookiin immoo bakka hin jiraa miti jaalallee otoo kana hojii jirtu sanirraallee dubartiidha beekata. Dhiironnis akkasuma otoo ta'anu garuu immoo gaaf tokkotti seenu dhiirri si jaalatu tokko dhuguma si jaalatee taanan dubartii biraa asirraa hojjeta malee abadan ati seeraan qabattee ati jaalala kee kennitee fi ati yeroo kee kennite ilaas hin fuudhan illee jechuudha. Namni sun si jaalataa beekte taananii ati waa hundumaanuu nama sanduuqa tarkaanfachuu dirqama keeti. Sababni maalidha? Jireenya boruu barbaadda waan ta'eef bultii kee ijaarrachuu barbaadda waan ta'eef mee amma dhiirri tokko har'a yookiin nama lama yoo nama sadii taate ni naaf dhibbumaan dhibbatti. Atillee immoo otoo jaalalleen keessoon dubartii biraatitti haasa'e bakkatti qinaaftee duutu si iyyuu jechuudha. Dhiira sin jaala.
dhiirri beeki hin dhobsa hammatti dhobsa dhugumatti hin dhobsa jechuudha. Maaliif hin dhobsaa dhiirri si jaalatu hin dhobsaa itti deebi'eessi goota itti deddeebi'eessi goota karaan caate mootu gizee kiyyaa itti fayyadamaa yoo akkas ta'e sirrii miti. Yeroon itti fayyadamtu yeroo dimokiraasiidhaan akka fedhe abbaa fedhetti haasaa abbaa fedhe dhiisa hooqa jettu ta'e tokkoffaa nama jaalatu san dhiiftee dhibbatti haasa'uu mirga qabda. Nama bultiifsi barbaadu hin barbaanne bakka namatti haasa'e yeroo kiyya guba yoo jette barkoota kan qabu si dhiisee deemuu danda'a. Maaliif abbaa fedhetti guyyaa sa'aatii 24 haasa'uu ni dandeetti. Oromiyaan immoo yeroo akkatti ilaatanitti mucattii miskiina fakkaatti garuu mootuu umriin isheetillee xiqqoodha. Fiiguu dandeetti dhugumatti ni dandeetti. Maaliif yeroo sadarkaa kana keessa jiran kanatti ni fiigama. Utuu bal'aallatamu nama jabaatuuf gadi qaba jechuudha. Kanaaf ijoollee kana lamaan rabbiin walitti haa araarsu, rabbiin waliif haa fixu, rabbiin walitti haa deebisee bultii wajjin ijaaratu. Mucichis waan sodaateef ammaaf otoo hin taane fuuldurri kiyya hoggaa bultii ijaaradhe hoo an akkam ta'adha. Dhuguma. Haga ammaatti mee kaamilarraa waa dhageettanii beektanii waa'ee janjanaa waa'ee maalii hin beektan jechuudha. Guyyaa tokko abdataa waa'ee isii piraankii hojjetan malee diraamaa hojjetan malee waa'ee isii irraa gabba'ee inaafee biraa fiigee kuteen beeku. Ijoolleen kun erga walitti dabalanii waggaa meeqa ilaala. Obsu waan hunduma keessattuu yeroo keetiitti fayyadamtee malee akkuma yeroon si godhe yeroon sitti fayyadamin ati yerootti fayyadame akkuma giseen si godhe akkuma zamanni nama godhe ta'urra zamana sanitti ati fayyadamuu qabda malee zamanni sun sitti fayyadamuu qabu. Zamanni sun tareecha yani zamanni waan fokkataa isaan taree ati immoo ofii keetii zamanuma kana ofuma keetii gaarii godhuu qabda. Gaarii godhuun namni si jaalate bakka kennu yeroo keetiitti fayyadamuu yeroo keetiitti sa'aatii 24 aloo jettee yeroo kee gubuu waan hin taane irratti gubuu jechuudha. Yookiin kolfaan dabarsuu yookiin hamaan dabarsuu otoo hin taane yeroo kee faayidaa irratti yoo dabarsite itti fayyadamte jechuudha. Yeroo kee haasa'aa yoo dabarsite immoo tuyyuu yeroo kee gubde jechuudha. Dhuguma mi gaafa namaan haasoftuuf fakkeenyaaf sammuun kee gaaf kam si boqotti boqonnaa si argatti. Gaaf namaan haasoftu immoo gaafa waan tokko hojjette boqonnaa si argatti. Gaafa waan tokko hojjette boqonnaa si argatti. Gaaf namaan haasofte yaada sitti baay'ataa bakka waa hedduu mataa kee keessa gala jechuudha. Kanaafuyyuu shamarran qaadhimaa gaafatan abbaa manaa jaalallee keessan yoom godhaa qabadhaa isin jechuu barbaada. Waa'ee fayyoo jaalalaa irratti yoo darbine yookiin immoo abbaa manaa isiitii fi fayyoon yeroo haati eebbuu bira jirtutti dhugumatti baay'ee miira keessanaaf galte jechuudha. Maaliif sababa namni bira jiruuf nuti dubartiin humna hin qabnu. Yeroo namni nu bira jiru humna qabna. Humni teelamaan afaan tana jechuudha. Arraba keenya kana jechuudha. Arraba keenya kana lab jedha. Maaliif sababa sani? Fakkeenya fayyoo yoo viidiyoo isii kan laaltas fayyoon nama jira abbaa manaa isii kabajaa ture. Kabajji dhugumatti iddoo qabdii fi dhugumatti ni argitan jedhee yaada. Fayyoon tokkoffaa namni dhiirri tokko dubartii yoo waa jedhe dubartiin suni dhaamsa inni jedhe sanarraa fudhachuu qabdi yeroo saniif. Sababni isaallee maaliif dhaamsa kana yoo isarraa wanni inni jedhe san dirqama isiin irraa fudhachuu yeroo saniif. Namni kun ni lolaa argite jechuudha. Yeroo inni lolu sanitti isiin balaa yoo inni buuse isiin callisuu qabdi. Dubartiin gaafa dhiiratti deebifte dhugumatti gaafa dhiiratti deebifte balaadha. Ilaa miskiinarra dhumarra maan taane. Ilaa wallaalaa gowwaa fedhe maan taane. Nama barumsa qabu dhiisati dhugumatti dhiirri kamuu dubartiin deebifte taana yeroo sanatti ibidda ta'a jechuudha. Isin na fuudha moo natu fuudha ka jedhutu itti dhagama. Anatu bulcha moo isin na bulcha ka jedhutu itti dhagama. Anatu danda'e asiin ga'e moo isin danda'e asiin na ga'e ka jedhutu itti dhagama. Dhuguma kun immoo isinumti jechuudha. Warroonni heerumtanii abbaa manaa qabdan warroonni walitti bu'iinsa akkanaa kan jiraate dubartii yoo jalaa callifte dhugumatti dhiirri dubartii akkasii ni du'aaf. Maaliif balaan tokko yeroo dhufetti ati qabbaneessuu qabda. Dubartiin qabbaneessuu qabdi. Obsitee bira dabarfachuu qabdi. Yoo obsitee bira hin dabarfanne immoo
Wallahi billahi dhiirri kamiyyuu abadan hin callisu. Balaa buusa. Sababni isaallee isatu dhirsa ka'a. Isatu fuudhe. Isatu itti faaje. Isatu argatus dhabus alaa bahee gubatee fida. Ilamaa qansiraan dhalan inamaa badhee xaragee hin jenne isatu abbaa manaati. Manni kun ka'ee nuti jedhan. Taayibaluutiin jedhan. Manni kun ka'ee baluuti jedhan. Maqaa saniin mucattiin tun ta'ee nuti. Mucaan kun ka'ee nuti ka'ee baluuti. Qabaasitti kabaja dhiirri kabaja akkanaa barbaada. Dhiirri dubartii deebiitti hin deebifne. Dubartii yeroo sanii jalaa jalatu. Dubartii soodatee itti gorfattu. Malee ama fayyoon dogongorri isii ani hedduu takka nan kabaja. Kan namummaa isiitti hedduu takka jaaladhallee. Wallaahi maaliif namichi olii gadii jinnii mixii hin beektu. Bakka qalbiin isii yeroo viidiyoo hojjetus bakka namoota hundumarraayyuu ni hojjetti. Garuu dogongorratti qabdu fayyoo wanni abbaa manaa kee jedhe hin ta'a. Inni kuni wanni abbaa manaa kee jedhe kuni yoo hin ta'u jettee mataa kee keessatti yaaddu ta'e yeroo inni hin ta'a jedhe sanitti irraa fudhatta. Gaafas yoo inni wanni kun hin ta'u jedhee irraa fudhattee geessitee gaafa dubbiin qabbanaa'ee jedhe nama badha itti fiduu odoo hin taane hiriyaa ta'e hiriyaa kee hiriyaa isaatti fiduu odoo hin taane mataan kee abbaa manaa kee itti araarfattu qabda. Tokkoffaa maalin si fakkaata? Obboleen keenya hundumtuu nu hundumaafuu barumsa ta'a. Ibidda qabsiisuu isaa argite jechuudha. Loluu isaa argite, jibbuu isaa argite. Guyyaa takka lama nama san akkasumatti callifta. Akka wanni san badis tolus ittiin deebiftu jechuudha. Guyyaa lama sadii irraa galchite. Hin teessifta abbaa manaa keetii. Hin haasofsiifta. Dhiirri gaafa malaan yookiin immoo sossobaadhaan itti dhiyaatte. Ani malaan itti dhiyaattee gara gorsaatiin dhiyaatte. Wanni kun akkas hin ta'u jettee gaafa isatti dhiyaatte. Dubbiin dhumaatte. Innis si wajjin godha. Inni sadaffaan fakkeenyaaf amma uffata kana isin amma akka jira tololtanitti carqirratti tololtan jechuudha. Tiraasiin kun hin ta'u kun hin ta'u. Abadan isaan dhiiran kun hin ta'u jechuun hin qabdu. Waa hundumaa malaan waa hundumaa suutuma jettee suuta keessa karaatti xiyyeeffata. Gaafa mootuyyuu inni waa sitti dubbata. Inni sitti dubbata ati qiyaamaa buufta. Itti aansi. Inni sitti dubbata sokkaa kaata. Inni sitti dubbata olla waamta. Inni sitti dubbata u'uu jetta. Inni si dhaadhu situmaa u'uu jetta. Inni mana bayyaa fiidee baata. Abadan hin gootu. Dubartiin waan akkana godhuun qabdu. Tokkoffaa yoo tumamte dubartiin eessa dhayite? Dubartiin keenya irra guddinni alaa fi sokkuu fi miti. Yoo inni si tume ollaan si dhaga'uun qabu abadan. Yoo inni si tume ilmoon si dhaga'uun qabdu abadan. Waa tokkotu jira. Dubartii takkatu jira. Dubartii jabduudha. Dubartii jabduudha. Akkaan jabduuti. Abbaan manaa isii ni tuma. Ijoollee 3 qabdi. Abbaan manaa isii qixqix godhettuma. Dubartiin suni ilmoon ilsii dhalte abbaan manaa isillee yeroo isii mana jirtu hin beekaa. Yeroo ijoolleen isaa mana jirtu yeroo ijoolleen mana jirtu. Abadan dubartii sanarraa namni hin beeku. Sarratanya takkitti beeka. Sarratanyaan abbaan keessan ilmoo teessantu meete ijoollee yaada qabutti himtu. Waa hunda ol fudhattee baate. Mistirri isii kilaasii isii alaan bahu. Tumamuu baattee kana hunda kabaatee deemu. Waan hunda baatee deemtu dubartiidha. Akka ollaan sin dhageenye ka godhu dubartiidha. Abbaan manaa keessattuu akka badaa ta'e ollaan kee yoo hin beekne gabbaatee hin dubbattu. Hin himattu nama kamittuu. Hin himattu haadha kee, abbaa kee, obboleen kee zarima kamittuu namattu. Abbaa manaa kee boruuf abdatta taana. Innillee akka hanqate jirtu si duuka tarkaanfatu beeke. Maaliif hiccitii isaa guutuu dhoysiteef. Kabiraammoo miidiyaa irratti abbaa manaa himattuun maaliif barbaachise?
Gumata jira fayyoo baay'ee miidhee jira. Baay'ee tumee jira. Ija isii ni boossi ilaa ammallee. Ana akka waan dhanaan dhaheetti natti fakkaata. Yeroo imimmaan isii ija keessa dhaabbatu didu. Illi kee keessa galchite. Isillee ilmi namaa dogongora. Fakkeenyaaf obboleessi isii nama miidiyaa qabu arguu danda'a. Keessa isaan gammadaa jiraatti hin gammadu. Warroonni hordoftoonni isaanii sunoo keessa isaanii gammada hin gammadu. Irra guddinni fayyootti murteessan na fakkaata. Abbatan akkasii miti. Dubbii isillee hubadha. Isillee nuti balleessitu garuu innis beekuu fi qabaaf garuu akkaataan itti walii beeku qabamsantu ulfaataa ta'e malee. Ulfaata ta'uun isaa maali? Wal qabbaneessuu hin dandeenye. Hundinuu barbaree ta'e. Citaaf garbiita ta'e. Alhamdulillah garuu hamma tokkotti fayyoon amma waan inni godhu jedhee sanillee goote. Dhiirri bara waan hin goonaa, wanti kun hin godhamaa, wanti kun akkana ta'ama yoo jette wallahi billahi hin gooti malee dhiiftu. Hin gooti malee dhiiftu. Gaafa waan san dhiifte akka badii tokkotti of laalti bakka. Fakkeenyaaf dhiirri tokkoon fuudha jedhee dirqama fuudhuu qaba. Yoo dhiise jedhe dirqama dhiisuu qaba. Yoo gadhiise jedhellee kutatee murteeffatee jedhe gadhiise jedha. Yaani dhiirri akkasii waan jette keessa hin deebitu. Amalootuma dhiirattu akkasii. Nuti immoo waan sanitti bishaan naquun dirqama keenya. Bishaan itti naqxa. Dhiira jabeeffadha. Dhiira gurfadha. Dhiira lolummootiyyu fuula keessatti hin deebiin mana keessa ol deebi'i. Inni yoo lolaa dhufe ati mootuu darga gore. Sussubbiidhaan fuula ittiin guurin. Haga yaa wanni bade irraa badu, haga bakka aarri sun irraa badu, ati isa dura dhayitee taa'uun qabdu. Maaliif itti abaasa waan ta'eef gaachibuudha hin gorfatta. Maal taate sila? Maaliif aartii namaa walloltee? Waan kana maaliif akkatti malaa wajjin hin buune? Yaani maa akkana maaliif akkasii bakka malaan sussubatan malee dhiirri badduudha. Dhugumanti dhiirri badduudha. Jiraan nama miskiina dhugumaa garuu fayyoo amma baranatti nu harkaa bu'ee jira. Tarii yookiin hinaaffaa keessa seenuu danda'a hin beekamu. Maal hojjetanii dhugumatti fayyoo nama miskiina taatus garuu namni kun inaaffattes akkamitti waan hin jiru diddii wanti jira miti yaadota adda kana keessa galuu danda'ama. Rabbi walitti isin araarsu ammallee walitti araarantanii jidduu keessanii sheexaana akkasuma dhugumatti fayyoo atillee waan akkanaa kana ittiin deebiin. Abbaa manaa kee tokkoffaa viidiyoo hojjettee gadi dhiisiin lammaffaa mootiyyuu abbaa manaa kee ollatti hin himatiin. Abbaa eebboo hedduutti galatoomfadha. Fayyoo waan kana gonkumaa ala baasuun qabdu. Erga ala ba'ee wanni godhamu jiru deebiin hin jiru. Jidduu jaartiin namni sadi ta'uun qabu. Nama lama fixata. Kana viidiyoo kee irraa isinitti dheeressee jira. Namoonni yaada qabaatan namoonni qabaatan. Asumaan wallahi inshallah viidiyoo irraa hojjedha jedhee ta'a uummata fedhisseeni. Du'aa godhaa fi Rabbiin isaan bira haa dhaabbatu. Daa'imman kichuu dubartii ulfaa. Wallahi viidiyoo tokko hedduu takka ilaalee baay'ee matti garaana nyaata. Inshallah viidiyoo irraa hojjedha.